Imeela keenya paaswordii isaa yoo irraanfanne yookaan dagannu taate haala ittiin argachuu dandeenyu yookaan ittiin uumachuu dandeenyu viidiyoo kana keessatti waliin ilaallaa jechuudha. Jalqaba irratti imeela keessan jala ni galtu jechuudha. Eegasii booda manage your google account jedhu kana jala eegatu hidhanii booda imeela keessan jala isin fidaa jechuudha. Haala kana erga inni isin fidee personal information jedhu kana irratti ni tuqxu. Sana booda gara olii harkisuudhaan isa password jedhu kana irratti tuqnaa jechuudha. Passwordii jijjiirachuuf deemaa jirra waan ta'eef ergasii booda passwordii jala nu fidaa jechuudha. Passwordii kee galchi nuun jedheeti nu fidaa jechuudha. Bakka duwwaa kanatti passwordii galchi jedha. Sana booda nu amma passwordii waan hin beekneef forget password bakka itti kana tuqnee bira darbina. Sana booda continue bakka jedhu kana tuquudhaan paaternii keenya yookaan ishaaraa quba keenyaa fayyadamnee bira dabruu dandeenya jechuudha. Sana booda hanga inni bira dabarsu niin eeynaa jechuudha. Ofii isaatiin haala kanaan bira nu dabarsaa jechuudha. Sana booda paaswordii keenya uumachuu dandeenya jechuudha. Paaswordii haarawaa bakka duwwaa lamaan kanattu paaswordii wal fakkaataa isa qubee lakkoofsaa fi kaarektara yookaan mallattoowwan fayyadamuudhaan fakkeenyaa fi amma haala kanaan fayyadamee jira. Asitti illee 8 ol ta'uu qaba jechuudha. Use at least 8 characters isa bakka change password jedhu kana tuquudhaan sana booda passwordii keenya change password bakka jedhu kana tuqee haala kanaa your password was changed jedha jechuudha. Passwordiin keessan isinii jijjiirameera jechuudha. Passwordii keessan isa beeytan haala kanaan passwordii keessan ittiin uumachuu dandeettan jechuudha. Passwordii imeela keessanii yookaan irraanfattan ta'e kana hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan tura. Bye bye.